Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Seera haaraa bara 2023 torban darbee ni gadhiifama isiniin jedhee ture. Already YouTube studio irratti gadhiifamee jira. Seera kana haala kamiin akka simachuu qabnu waliin ilaalla. Namni kamuu dirqama simachuu qaba waan ta'eef laayikii gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessan maraaf share gochuu hin dagatina. Maaliif viidiyoo kun nama hunda bira gahuu qaba. Sababni isaas yoo seera kana hin guuttanne monetizationii baatii haga ta'een booda isinirraa kaasaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu seera kana dirqama namni YouTube fayyadamu keessattuu warri moonii taatan simachuu qabdu jechuudha. Seera haaraa bara 2023 YouTubein baase kun seera kana haala kamiin simanna isa jedhu waliin ilaalla. Akkasuma duraan emailii isinii ergame irratti ergaan sun maal akka jedhu waliin ilaallee turre. YouTube creatorii irraa new update yookaan immoo YouTube partner programii irraa waan dhufee jechuudha. Keessattuu ergaa dhuma irratti ergame sana waliin ilaallee turre. Monetizationiin keessan itti fufuudhaaf yookaan immoo YouTube partner programii keessa jiraachuuf moonii taatanii irra jiraachuuf YouTube irraa maallaqa argachuuf dirqama seera kana simachuu qabdu waan jedhu ergaa nu ergee ture. Yoo seera kana hin simanne YouTubein akka monetizationii nurraa kaasu waliin ilaallee turre jechuudha. Seera ni dhufa wennee waliin dubbannee turre ergaan sun amma dhufee jira already. Seera sana haala kamiin simanna isa jedhu YouTube studio irra seennee waliin ilaallu. YouTube studio bilbilaa irra seenuudhaan gubbaa irratti kan namoota baay'ee dhufee jira. Action required. Accept a new term to stay in the YouTube partner program. YouTubein kee moonii ta'ee itti fufuuf akkasuma start earning short ads revenue akkasuma viidiyoo gabaabaa irraa beeksisa argachuuf waan jedhu seera kana simachuu qabda waan jedhu nuu fidee ture jechuudha. Mallattoo doolaara tuinee yeroo aseennu haala kanaan gubbaa irratti nuu baasa. You are YouTube partner kana jechuun moonii taatee jirta waan jedhu nuu baase. Action required. Accept a new term. Seera haaraa simadhu YouTube partner programii keessa jiraachuuf yookaan immoo beeksisa viidiyoo gabaabaa irraa argachuuf yookaan mooniin kee itti fufuuf dirqama seera haaraa kana simachuu qabda. Seerri haaraan dhufe tokko viidiyoo gabaabaa irraa akka beeksisa argachuu dandeenyu yookaan immoo maallaqa hojjechuu dandeenyu nuu fidee jira. Asirratti eegan review and accept bakki jedhu kun ni jira. Santuqanna. Santuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Seera haaraa dhufe sana simachuuf jechuudha. Seera haaraa kana simachuuf egaa review and accept isiin jettu kun barreeffamni biluudhaan barreeffamte kun ni jirti. Santuqannee gara fuula duraa deemuun erga mallattoo doolaaraa tuqnee dhufne review and accept seericha ilaali simadhu waan jedhu tuqnee yeroo gara fuula duraa deemnu review update terms. What's updating YouTube partner program terms? To stay in YouTube partner program, you need to review and accept. Mooniin kee itti fufuudhaaf yookiin moonii taatee itti fufuuf seera kana ilaaluun simachuu qabdaa jedha jechuudha. Sanaan booda gara jallaatti step 1 jedhee step 2 jedhee nuu kaa'a. Step 1 irraa haa eegallu review ka jedhu ka tokkoffaa tuqanna. Base terms edde jedhu review terms review ka jedhu kun ni jira. Review san tuqachuun gara fuula duraa ila deemnaa jechuudha. Step tokko jala review ma biluudhaan jiru kana tuqannee gara fuula duraa deemuun seera tokkoffaa simanna. Barreeffama dheeraa fida. Barreeffama kana hiikaa oolu hin barbaachisu. Seericha simachuun dirqama. Lakkoofsa tokko lama sadii nuun jedhee seera haaraa bahee sana nuuf ka'a. Gara fuulduraatti kana bal'inaan waliin ilaalla. Review based termii kana jalaagaa gara gajjallaatti gadi bu'uun sanduuqa raayitii itti goone accept gochuu qabnu tokko jira. Sanduuqa sanatti raayitii gochuun seera stepii tokkoffaa kana accept goonaa jechuudha yookaan immoo ni simannaa jechuudha. Gara gajjallaatti sirriitti gadi buunee afaan barbaadeen isiniif fidu sanduuqni kun jala jira. Sanduuqa jala jiru sanatti raayitii godhannaa jechuudha. I accept based terms ka jedhu sanduuqni xiqqoon jala sana jira. Sanduuqa sanatti raayitii gochuudhaan acceptiif cancel of biraa qaba. Accept isa jedhu tuqannaa jechuudha. Accept sanduuqa sanatti erga raayitii godhe. Stepiin tokkoffaa raayitii nuu godha. Nu godhee jira. So stepii lammaffaatti gadi darbinaa jechuudha. Stepii lammaffaa watch page terms ka jedhu jira. Review ka jedhu tuquun ammallee isas gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan dhuma irra deemne sanduuqa sanatti raayitii gochuudhaan accept the watch page terms accept tuqnaa jechuudha. Acceptiif decline qaba. Accept goonaa jechuudha. Accept erga goonee kaane lakkoofsi tokko raayitii nu godhee jira. Lakkoofsi lamas raayitii nu godhee jira. Submitiin jala isaa jira. Submitii jala jiru kana tuqannaa jechuudha. Submit ka jettu kun ni jirti. Submitii tuquun submitii goona. Yeroo submitii gootan
achumaan viidiyoo gabaabaarraa akka maallaqa argachuu qabdan isinii hima. Start earning from short feeds ads ka jedhu get turn on ka jedhu tuquun isallee turn onii godhannaa jechuudha. Do it laterii fi go turn onii qaba. Go turn onii tuqachuun gara fuula duraa deemna. Beeksisa viidiyoo gabaabaarraa akka dhufu eegalu akkasuma viidiyoo gabaabaarraa akka maallaqa argachuu barbaannu jechuudha. Asitti turn oniin biluudhaan ni jira. Turn onii sana tuquun akka beeksisa viidiyoo gabaabaarra nuuf deemu turn onii kana tuqne onii godhannaa jechuudha. Turn on ka jettu kun ni jirti. San tuqnee sanillee onii godhannaa jechuudha. Seera lammanuu simannee jira. Amma sadaffaarra jira. Kanas dhumarra deemuun sanduuqa xumurarra jirutti raayitii goone accept tuqannaa jechuudha. Kanallee accept tuqannee turn onii tahaa jechuudha. Hundinuu amma beeksisa viidiyoo irraa argataa jirra. Activiidha. Akkasuma short feed adsinis activii tahee jechuudha. Amma gaa mallattoon doolaaraa duraan yeroo tuqanne warra moonii ta'eef duwwaa ture amma haala kanaan baasuu eegalee jechuudha. Jala sanattis copyright match tools waan adda addaa of jalaa qaba. Salphaadhumatti seera gubbaa irratti haala kanaan nuu dhufe yookaan asirraa review and accept tuqurumaan yookaan mallattoo doolaaraa tuqne seera sana haala kanaan asirraa simachuu qabnaa jechuudha. Namni kamiyyuu monetize ta'ee YouTube irratti itti fufuuf yookaan immoo YouTube isaa maallaqa lakkaa'uu itti fufuuf dirqama seera haaraa bara 2023 bahe kana accept gochuu qabaa jechuudha. Warra moonii hin taaneef ammallee ba'uu dhiisuun ni mala yeroo isin moonii taatan maaliif seera haaraa itti accept gootaniiti kan isin moonii guuttan waan ta'eef jechuudha. Warra moonii taatan garuu yeroodhaan seera kana tartiiba kanaan seera kana guuttachuu qabdu jechuudha. Seera kana hin guuttanne taanaan guyyaa tokko YouTubein monetization isinirraa kaasa waan ta'eef yeroodhaan hiriyoota keessan maraaf share godhaa warra monetaaf guutuudhaaf akka jarri seera haaraa bara 2023 kana guuttataniif jechuudha. Warra argine maraaf share gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qabaa. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.